السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتودا في جالسمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هنغو تنغيني كي هنجال الله كبجادا بكيرتن مرت نغو دعوتوتن كي فيديو ورا كن كيساتي حالا اكونتي كواي بنتني مالك الراد لغچو دندسنين اسم برسيس جيا جان يوكين باتي باتتي ريال سعودي دا دبه تربا في جنتما كنا اولله حالا ابتي كن الراد لغچو دندسنين اسم برسيس egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. daawwattootaan kiyya aappiin kuwaayiidhaa kan maallaqa irraa dalagachuu dandeessan kinoo isa kana jechuudha. Aappii kana pilaastoorii keessaa kan daawunloodii godhatanii aappii kanarra maallaqa baay'eetu jira jechuudha. Haalli itti fayyadamu isaatis baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Akkuma tuktukii jechuudha. Tuktukirraa garaagarummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Garaagarummaan isaadhaa tuktukirraa kanarraa maallaqa argatta jechuudha. Haalli itti maallaqa irraa argattaniif jechuudha. Viidiyoon isin asirratti poosti gootan viidiyoon isin akkaawuntii keessatti poosti gootan jechuudha maallaqa irraa argatan jechuudha akkuma yuutuubiidha jechuudha isin galee fakkeenyaaf tuktukiin amma haala itti fayyadama isaa haala itti maallaqa irraa argatan mubaasharaa laayivii bahaniiti jechuudha isin galee kun laayivii bahanii osoo hin taane waan tokko viidiyoo mahan keessarraa jechuudha akkuma yuutuubiidha kan maallaqa siif saawu jechuudha isin galee tuktukiin amma laayivii fi ilaana garagaraa yookiin beeksisa garagaraa namaa gooteeti kan maallaqa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Garuu inni kun viidiyoo poosti gooteetuma jechuudha. Viidiyoo makan keessan irraa maallaqa argatte jechuudha. Shuruutni isallee baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Isinitti agarsiisamma. Egaa haalli itti fayyadama isaadha jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan akkuma tuktukee jechuudha. Garuu haalli itti banatan amma piroofaayilii keessan kanarra dhuftanii achi booda haala kanaan filannoo isiniif kaa'e jechuudha. Feesbuukaan immoo googiliin immoo lakkoofsaan banachuu kan barbaaddan ni jira. Kan barbaadan irratti dhootan jechuudha. Yoo barbaadan lakkoofsaan jechuudha. Nama lakkoofsaan hin bana. Haala nan banu kanaan banachuu dandeessa jechuudha. Amma haala kanaan lakkoofsa isin gaafata jechuudha asirratti. Okay. Lakkoofsa keessan itti gootan jechuudha. Nama lakkoofsa itti gootu. Kana jechuudha koosi next click ni goona achi booda koodii shari'aa asirratti isiniif erga. Egaa nama koodiin argate jechuudha 5211 achi booda haala kanaan isiniif fidee yeroo haala kanaan isiniif fidee asirratti maqaa keessan ni barreessan jechuudha. Isiniif kana yoo barbaadan ni barreessan yoo barbaadan immoo skip jettanii bahuu dandeessan jechuudha. Ani garuu nan barreessuu barbaada. Okay. haala kanaan yeroo maqaa keessan barreessan next click ni gootanii achi booda asirratti piroofaayilii godhadhaa jechaa jira. Yoo barbaadan godhatanii yoo barbaanne immoo skip gootanii baasan jechuudha. Namni haa godhadhu. Achi booda raayitii kana click ni gootanii achi booda isiniif banama jechuudha. Achi booda as gaditti kunoo dhiiraa fi dhalaa filadhaa ni jedha. Mana kanaaf filadhaa next click ni goona. Achi booda amma paaspoortii itti guutan jechuudha. Isin galee akkaawuntii keessan paaspoortii yoomillee hin daganne paaspoortii dagatuu hin dandeenye guutan jechuudha. Fakkeenyaaf ni guutu. Egaa haala kanaan yeroo paaspoortii jabaa tokko itti gootan jechuudha. Next click ni gootanii achi booda kun akkuma argaa jirtan kan nuuf banamee jira jechuudha. Akkuma tuktukiiti jechuudha. Garaagarummaan isaadhaa maallaqa namaa kaffaluu fi kan skip click gootanii ni baatan kana rakkoon qabu. Garaagarummaan isaadhaa ji'a ji'aan yookiin baatii baatiidhaan maallaqa namaa kaffaluudha maleedha. Shuruutni isaadhaa baay'ee tokko salphaadha. Ammas piroofaayilii keessan irra dhuftanii achi booda kun akkuma asirratti argaa jirtan kun akkaawuntiin keenya nuuf banamee jira.
booda kalas viidiyoo gallakkisuudha irratti dalaguudha ittiin dalagachuudha jechuudha. Aappii kanarraa maallaqa dalagachuudha jechuudha. Seerri isaadha maal sirraa barbaada bakka maallaqaa san gahuudhaaf jechuudha. Fakkeenya amma yuutuubiin sabskiraabii 1000 fi sa'aatii 4,000 nama gaafata jechuudha. Isin galee maallaqa irraa argachuudha. Kunillee akkuma yuutuubiiti garuu baay'ee tokko salphaa shuruudni isaadha. Akka yuutuubii osoo hin taane seerri isaadha jechuudha. Shuruudni isaadha asirratti kireet santar fayyadamuudhaaf kilikni gootu. Achi booda asirratti jechuudha goo hojii kana kilikni gootanii as jechuudha shuruudni isaadha asiidha jechuudha. Kun asirraa argata jechuudha. Shuruudni isaadha egaa daawwattootaan kiyyaa shuruudni isaadha baay'ee tokko basiidha jechuudha. Shuruudni isaadha folooyi nama foloosi godhe 5,000 sin barbaachisa. Ammallee as jalatti jechuudha guyyaan 30 keessatti viidiyoo 10 yookiin 10 olii gadhiisuu qabdanii baasitti keessatti yookiin ji'a tokko keessatti jechuudha. Ammallee as jalatti jechuudha viidiyoon keessan ji'a tokko keessatti viyuu 10,000 olii fiduu qabu. Isin galee yaani kan isin daawwate 10,000 olii ta'uu qaba jechuudha bulii 30 keessatti. Ammallee itti aanuudhaan ammallee kan jalaa kun jechuudha viidiyoo keessa namni sheerii godhe nama 2,000 oli yookiin 2,000 ta'uu qaba jedha. Shuruudni isaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Baay'ee tokko salphaa baay'ee tokko basiidha jechuudha. Viidiyoo gaggabaabduu irratti gallakkiftan jechuudha. Akkuma tuktukii sana jechuudha. Tuktukii amma namni guyyaan tokkotti banate folooyi 10,000 fa'aa argachuu ni danda'a jechuudha. Bulii 30 keessatti miti guyyama tokko keessattuu ni argata jechuudha. Maaliif ishiin xiqqoodha waan taateef viidiyoon ishiinis gaggabaabduu waan taateef daftees namoota baay'ee bira isiniif geessa jechuudha. Yeroo poost gootan jechuudha isin galee. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti foloowarsi kanaas ni argattanii viyuu kanaas salphumatti argachuu dandeessa jechuudha. Waan gaggaarii waan keessan waan namaatii miti jechuudha. Sirtoonni biyya godhan waan keessan irratti poost gochuu qabdan jechuudha. Waan namarraa maallaqa argachuu hin danda'amu. Viidiyoo namaa yookiin wantoota gargaaraa waan ofii sawwartan ta'uu qaba. Waan jawwaala keessaniin sawwartan ta'uu qaba. Achi booda yeroo shuruuxa isaadhaa kana guuttan isin qeebalan jechuudha. Foormii isaadhaa hunda itti guutan jechuudha. Banadhaa haala foormii isaadhaa itti guuttan akkuma yuutuubiidha jechuudha. Waan hunda haala maallaqa keessan itti dalagattanii maallaqa keessan irraa itti baafattan ammoo viidiyoo lammaffaa paartii lammaffaan walitti deebina jechuudha. Ani kunoo har'aan banachuu jira jechuudha. Akkuma asirratti amma argaa jirtan waan tokko hin qabu jechuudha. Folooyi nama tokkollee hin qabu waan tokkollee gadi hin lakkifne garuu har'a booda inshaallah irratti niin dalagaa gadi irratti niin dhiisa. Achi booda ni ilaalla jechuudha. No poostiin sifirii waan hundi sifirii jechuudha. Laayikii tokko hin qabu poost tokkollee hin qabu jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa hundi keessanuu aappii waa'ee kana banattanii akka irraa dalagannu abdiin qaba. Anilleen har'a booda irratti hin dalagaa. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qaba. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa. Barumsi keenya isin tolee isin gammachiise. Viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Waan na hordoftaniif galatooma.